Gaaddisee Kudhaamaan jedhama. Ittaantuu waajjira barnootaa bulchiinsa magaalaa Hoolotaati. Innisheetiiviin nyaata barataa cimsuudhaaf hojiin baay'een hojjetameera. Bara kanallee isuma itti fufsiisnee manneen barnoota haaraatti illee daballee midhaan gosa adda addaa qamadii, xaafii, horsiisa lukkuu kana kanatu manneen barnootaa keessatti gaggeeffamaa jira. Nyaanni barataa kun yeroodhaa yerootti fooyyessaa deemnee ijoolleen illee wanti isaan achirraa argatanii bu'aa achirraa argameen harcaatiin ijoollee hir'ateera. Harcaatii hir'isuu duwwaa miti. Amma waan guddaan qabxiin ijoollee fooyya'aa dhufee bara kana ijoolleen baay'een qabxiin isaanii fooyya'ee kutaa jaallee warri gaan kun karoora olii ijoollee dabarsuu dandeenyeerra gara kutaa 7tti qabxi. Bara kanas hanga ammaatti ijoollee 9,304 nyaata jalqabsiisnee jirra. Kuni itti fufiinsaan nyaatu ijoollee caalumaanuu qaramanii barnoota isaaniitiin dorgomaa akka ta'aniif nyaata argachuu qofaa miti nyaata madaalawaa akka argatamaniif illee hojiin hojjetamaa jiru hojii guddaadha. Kan immoo cimsinee gara fuulduraattis itti fufnaa. Manatti oomishnee oomisha sanaan immoo nyaata barataa fooyyessinaa. Isaan immoo qulqullina barnootaatiin fooyyessaa deemnaa jenneet akka waan tokkotti qabannee jechuudha. Barsiisaa fooyyessaa deemuu yookiin tireeningii kennaa deemuun akka jirutti ta'ate dhimmi nyaata barataa garuu isaa olaanaadha. Ijoolleen barnoota isaaniitiin akka gahaa ta'an, akka dorgomaa ta'an, akka narcaan maatiin illee akka hin rakkanneef wanta baay'ee nu deeggaredha. Addunyaa Caakkaan jedhatti gaafatamaa waajjira barnoota bulchiinsa magaalaa Hoolotaati. Egaa inisheetiivii qonna manneen barnootaa bara waggaa lammaffaa keenya bara darbirraa kaasnee manneen barnoota magaalaa keenya keessaa qabnu keessatti tokkoffaa nyaata barataa mootummaan keenya akka manneen barnootaa keessatti dhiyeessinu labsee wal qabsiifne. Kanaan dura tajaajila lammummaatiin uummata keenyarraa walitti qabnee nyaata barataa kan gochaa turre maaliif of hin dandeessifnu manneen barnootaa keenya keessatti waan qabnutti fayyadamnee manneen barnootaa of danda'ee tokkoffaa rakkoo galii keessoo akka furatuuf lammaffaa nyaata barataa kan akka of danda'uu fi maaf hin hojjennu jennee akka waajjira barnootatti kaane. Kanaaf koreen qindeessituu magaalaas akka dhimma kana hojjennuuf nu cinaa dhaabbatanii halkanii guyyaa nu gorsaa turanii sanirraa kan ka'e barreen gaddaa qamadii xaafii tootaalii hojjennee nyaata barataatiin akka of dandeenyu fi hojii bal'aa hojjennee bu'aa arganneerra. Bu'aa arganne kana immoo bara kanatti fufsiisuudhaan manneen barnootaa qabnu 7 keessatti qamadii hektaara 6, xaafii hektaara 8, waliigala hektaara 14 qonnee qamadiin kunis gara hektaara 3 kan ta'u iddoo kanatti kan argamu kuni egaa nyaata barataatiin of danda'uudhaaf rakkoo hirkattummaarraa yookiin immoo hirkattummaarraa gara oomishtummaatti kan jedhu sana nuti manneen barnootaa barsiisuu qabna. Even bu'aa biraa argachuu caalaa barsiisuu qabna. Hawaasni keenya akkamitti akka oomishamuu qabu, akkamitti hojjechuu qabnu, barataan keenya asumaan barnoota idilee isaa barachaa qonnaallee hojjetame bu'aa buusuun akka danda'amu sanaaf barsiisuu qabna. Lammata immoo rakkoo galii keessoo manneen barnootaa keenya furuu qabna. Inni kan biraa immoo nyaata barataatiin of danda'uu qabna jennee hojjechaa jirra. Bifa kanaan haala miidhagaa ta'een bifa kanaan oomishuurra sassaaburra geenye jirra. Manneen barnootaa 7 keessatti iyyuu qonneen qabeenya galii keessatti akka manneen barnootaa keenya akka of danda'u bu'aa argannee jirra jechaadha. Kanarraa kan ka'e amma horsiisa lukkuus manneen barnootaa keenya keessatti adeemsisaa jirra. Isa kanas bara jalqabnu mana barumsaa tokko keessaa jalqabne bu'aa inni buusu sanaa ol waan argannee fi manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa keessattis lama gashinee elementarii keessatti lama gashinee mana barumsaa 4 keessatti yeroo ammaa kana horsiisa lukkuus jalqabneeti jirra. Horsiisa lukkuu qofaanis miti gara immoo loon furdisuuttis mana barumsaa tokkotti loon galchinee kan hojjechaa jiru ta'uu isaati. Egaa kana hundaa kan goonuu fi barnoonni leecaalloodhaan guutamu malee barnoota qulqullina qabu barataa biraan gahuu hin qabnu. Kana immoo mootummaa qoftii fi hawaasni qoftii hin danda'u waan ta'eef qabeenya lafti manni barumsaa kanaan dura callifameetu abbaan fedhitti fayyadamaa ture. Tootaalii mana barumsaatti akka deebi'u taasifne akka waajjira barnootaa ofitti fudhanne ofii keenya gargaarree tiraakteera akka magaalaatti sababa nuti manneen barnootaa keessa qonna kana babal'inee guddifnee bara darbe akka bitamu barana akka bitamu ta'ee binnee ofii keenya qotaa jira. Akka magaalaatti tiraakteera qabna. Kanarraa kan ka'e bara dhufu kana immoo tootaalii lafa manneen barnootaa caalaa immoo lafa waliinii magaalli keenya qabu hunda isaa qonnee akkamitti barataa keenya nyaatan osoo waa tokko nama rakkisin of dandeessifnee barnoota tasgabbii qabuu fi qulqullina qabu dhaloota lammii hundaaf jedhu sana dhaadannoo qabaannee manneen barnootaa keenyas of danda'anii baruu barsiisuu rakkoolee caalloo tokko malee nyaata barataa malee akka of danda'anii baruu barsiisuu gaggeessinuu fi wanni hojjechaa jirru qabatamaan bu'aa isaas argannee jirra. Hawaasni keenyas argaa jira. Kana babal'ifneeti kan itti fufnu ta'uu isaati.